Usuu waggaa takkaan booda ilmoo arganne natti tola karoora kiyya kun. Waggaa takkaan booda usuu ilmoo arganne natti tola. Turtii waggaa takkaa walumaan jiraannee achi booda usuu gara ilmoo hasaabaa yaada kenna gara ilmoo argachuutti jijjiirree natti tola. Wallahi rakkoo dhiira Oromoo tadhabne siqaayii keessa. Boona kiyya jirtaa ta'e jettu sun isiin. Baafachiisan. Waan biraan siin hin jedhu an sitti haa qorru akka manni kiyya qorre kana. Akka manni kiyya qorre kan akka jiruun tiyya qorre. Datti himi kana way waan leengadda sanitti deebisan yan kabiraa haasaya. An kabiraatii cawadda. Way waan leengadda sanitti deebisan hin gurbicha kanatti. Nageenya isaatiifuu sodaataa jiraan. Waan leengadda sanitti deebisan moo ongaran badee deebar. Anka jedhu dhiirri Oromoo nama jalqabsiisu malee nama fixachiisuun beektan. Shamarran Oromoodha jaarsa jaartii qabu malee ka jaartii qabu malee ka biraa waan ofirraa waa qabu isinitti hin fakkaatu. Ka jaartii qabu ka bultii keessa jiru malee waa ofirraa kakuun waa ofirraa qabu isinitti hin fakkaatu. Sheeka maalii kan namni tokkichi assalaamu alaikum jedhuun hin jiru keessaan. Takka ammas keessa jira ammas keessa bilbilatanii baasan. A'uuzu billaahi. Ana malal gise maddu eegyo qarbiin tiyya ijoollee Harargee wallaa akka taatu fedha gadheen akka balbalana dhadhooftuun fedhu. Mara kattere yoo na dura duute bakka dhaafmattetti si awwaala. Ati maal goota gubbaa kanarraa yoo an du'e ati maal daladda'ee nu waliin jiraachuu hafta gubbaa kanarraa yoo an du'e. Aguma si duuba dhufuufuu yoo ta'e sana dura baafat. Kanuma tolchee dhufaa jedhee bar. Bakka dhaamsa kee godhe bakka ga'e. Dhaamsa kee bakka ga'e. Yoo an du'e ati hafuu feeta addunyaa kanarratti. Mawa guyyaa tokko qabriin keenya taatire. Guyyaa tokko taati jettee. Halkan takkitti saneen nu waliin bultaa. Karaa tolchiteetti niin haala ati keessa jirtu si hubadhee dhufa akkanumatti. Yoo na dura deemte haala laalessi. Yoo si dura deeme haala laalessi dawwala. Yoo dubbii namtuu taate achuma turii isiin jedhan. Kana ajaa'ibe. Yoo an deeme addunyaa kanarratti hafuun yaaddaadha lubbuu. Baran sitti himee jiran. Dubbiin achi yoo jajjaba taate umrii isaa dheeressuu siin jedha. Yoo dubbiin achi laaftuu taate immoo koottuu siin jedha. Neetworkiin hin jiru barachi. Ama haala amala namaati neetworkiin achi haala amala ofiitiin dawwalatan odoo jawwaalan taane. Ani ilaalta guyyaa ati deemte san sa'aatii ati deemte san daqiiqa sekondii takkaaf si bira hafuun barbaadu deemuu kan kee bicha adda baafadhe. Akka yaadati bar ati deena raafu ani deeti raafu hin barbaannu yoo ta'e sun yaada kenna. Yaadni kenna hojiirran oolu. Waan ofii of goonuu miti. Dr. Muzayyam maal kolfitta waslaata. Ati miira keessaa bahi gagaafa duunee yaaddin hojii kennaa sun hooma jiru kan mi ati maal akka waan akkamii barbaaddaa gide asirra kol argine kana iddoo akkamii deemu barbaaddaa maal narraa jibbita wa maal si godha ulaagaan kee jaartiitiya ta'uuf haadha manaa bareedduu kabajamtuu jaalatamtu giifti duree kee Kamaal Abdallaa ta'uuf gaafa taatee argamte maal
mee wani ani sirreessu wanni an godhu maali? Arafaatee aloo Habibti chokolata ya Ruhi aloo sagaleen hin jiru jedhan miira keessa seente. Guys, namni kumni tokko 200 kun yoo follow na godhan Allah ikramakum. Follow na godha kada. Maal taatesi? Qaatan booyuwan. Aslin nadda wale barabba wa mata in be kon kawadde taye de bicha argebe injista wallahi ani fatin kun lugama wal jalanna akam si darbu abe askesa haft sila mal godi sinjeda natti si hadifatu sinjeda la ban yani so wan fere yuga de ana aslin nadifatu fere lubu hiru garab mal gola ti dawala resin hadifatu nabira tafta sinje chositi dawala male wan bira male siti dawala. No, lubu hiya anka sinje bat sporti de lagi amar biri tu chana basi ani lalal darati kan ke kana jiwa darati kan ke kana akka kana ofin goda to feda akka darati dargaggeessa kana akan odo sporting goda ne universe Australia ni bakki kun jiraan ila kun no sani miti bakka kana hin jiraaniti kuno bakka kana anke la kan jiraaniti ofin akka to feda irre kan ke kana gize adan tere kan gize akana gode kana socho feda wallahi kanama furda kananfa wal bira qabi akkanatti ilaala kuni gocha diina jecha diinati makana balleesse malee ani jala kanan kagaladhu kuni gocha asli naan jedhu mogole kana gadi ragide kuma jilba kana gadi kadhatta amma laal gize sporti hojjette qaamni kan kee kun asii gadi diigameetini garjala kanatti asii dabalama jala kanatti gaafa nakam tafareeti ani olkai jedin wangemi tabata jiru seti wal jana jirra awana ti godi jettani hundani goda abba ilmoti ya so waaqayyo si gode mal kaban jira bar yero gababa keessattu so kaayo tan jiraatte yumal si qabu amma dufu kama kopitu murajirmo tiafi anka si jeru koy garapi me gize sibira gize as dhufte sinjette ma dhabana akkami akkasii ta'u feetaati atu beitu damasitti mawahunda beita ani wanati natate hundu nata wanati nagote hundu nata haadha mana akkami akkasii ta'u feeta walumaa galatti mee haadha maatii manaatii ta'u osoo akkana taate jettee wanni ati hawwitu bonna salbache turgara bidubatu ndadda kesan sitti mo wayu asli abdalla de dana wara mati hor arafate yo namni no dagayin sitti ma shi please sorry when the agenda number atina warachi dettani no but sila kajedwan namni akkanatti namni kuma tokko dibbisadi kuni televiziyoona mana isaanitti moo maaliif follow nun godhan bar gizee waayaati mudhii gadi haasoftu kana bar qotee bulaan illee bare ingiraamiti ooruu isaa keessatti bar sangaa dhaabee dhaabatee si laalaa kajaartii taaftaa gorulle bakkuma taaftaa jedhamu jaartii dhiise shakkii guddaa qabaanuu iyyuu waan kadharraa dhugaara fititime ummata follow na tolcha billah sorry
Waliin otolcha. Taaptaa billee godhaa.